Kun ilma keessan Shaalloo Oromooti. Kan isinii qopheessu sagantaa oduuf odeeffannoo xiinxala adda addaa fi barnootati. Kanaaf ilma keessan kana subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. መለያየት ይበቃናል። ምክንያቱም መለያየት ውርደት ነውና። ስለዚህ ኃጢአት የለብንም። አገራችን የምታቀርብልንን አላጣችም። ዛሬም ቢሆን ያላት ሀብታም ሆና ደሃ ነች። የእውቀት ጥማት አለባት። የአዲስ ሐሳብ ረሃብ አለባት ዛሬም። ስለዚህ እኛ ልጆቿ እውነት ኢትዮጵያውያንን ከሆንን አገራችንን ከውርደት አድነን እኛም እያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያኖች የተከበረች ኢትዮጵያን እንደ አዲስ መገንባት አለብን። ኦኬ ኢራዱ በቹፍ ከኡነ ዋኤ ዶክተር ለማ መገርሳ ተቹዳ ዶክተር ለማ መገርሳ erga odoo mul'atanii fi osoo hin dubbatinillee waggaa dheeraa kan ture jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi viidiyoodhaan fotoodhaan dabree mul'achaa ture. Yeroo jalqabaatiif viidiyoodhaan as bahee jira jechuudha. Akkuma beektan Dr. Lammaa Magarsaa uummanni Oromoo baay'ee jaalataa jechuudha. Osoo amantaan waliin qoodin, osoo godinaan waliin qoodin, osoo naannoon waliin qoodin, namni akka Oromootitti siyaasa Oromoo keessatti walqooddii tokko malee namni hundi jaalatu. Namni hundi siyaasan, amantaan, gandaan ol sin qoodin namni hundi jaalatu yoo jiraate Dr. Lammaa Magarsaa jechuudha. Kuni sobaa miti. Yoo akkana jedhe sobaa miti jechuudha. Gu'eebiin namni hunda jechuudha. Namni hunda jaalata. Godina kana jaalata. Bakka amma yoo tokko maal jedhee warra siyaasaa kenna ebalu godina kana dhufee inni kan ebaluuti garuu Lammaa Magarsaa hundumatu jaalata. Ibin warri amantii kamillee yoo qabaate jechuudha. Kanaaf Lammaa Magarsaa uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Nama akkaan jaalatamuudha. Garuu waggaa ja'aaf tana buute isaa dhabamee uummanni Oromoo barbaadaa ture. Eessa bu'ee kan mufatellee jiraachuu namni baay'een mufatee jira. Maa yoo xiqqaatellee rakkoo jiru as bahee maa nutti ibsuu didee, rakkoo jiru maa nutti dubbachuu didee namni jedhullee ni jiraachuu. Namni kun immoo iddoo jiruttuu nagaan nu haa jiraatu. Inni kun immoo lakkii rakkoo itti irra ga'ee Lammaan akkanatti hin callisuu ka jedhudha jechuudha. Amma maaltu dhufee eebbifamee suuraa eebbaa fi viidiyoo eebbaattu mul'ate. Yeroo inni eebbifame yuunivarsiitii keessatti yeroo maqaa isaa yaamanii badhaasa kennanii fi viidiyoon suni bahee jechuudha. Amma viidiyoon suni sooshaal miidiyaa kanarratti faca'aa jira. Suuraa inni yeroo eebbaa ka'e sooshaal miidiyaa kanarratti faca'aa jira jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Jaalala uummanni Lammaaf qabu jechuudha. Har'allee uummanni Lammaa Magarsaa akka jaalatu, har'allee uummanni Lammaa Magarsaa akka eegaa jiru sirriitti kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf Lammaan Magarsaa geggeessaa jaalatamaa uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa qabudha jechuudha. Alagalleen ni jaalata Oromoo qofaa miti. Alagalleen Lammaa ni jaalata jechuudha. Viidiyoo tana mee ilaalaa xiqqoosi dhugummaa isaa agarsiisuudhaaf viidiyoo tana ilaalaa. Lammaa Magarsaa. Ishee kana jechuudha eebbifamee yeroo inni badhaasa fudhatu bifa akkanatti maqaa yaamanii jechuudha. Kan biraa oduu yaa'aa jirtu Lammaa Magarsaa Finfinnee seenee jira jetti oduun takka takka. Madda oduu tanaa barbaadan ture.
asirrallee jira miidiyaan tokko maxxansaa jira. Garuu an dhugummaa isii barbaadan ture dhugummaa isii argachuu hin dandeenye. Maal jedhanii as dhufeetiniini Dabratsiyoonii wajjin mari'ate waa'ee IMF jechuudha. Wanti beekamu qabu garuu hoogganaa IMF keessatti jechuudha hoogganaa Afrikaati beekamaadha kun. Kuni oduu kanaan durallee jiru oduu IMF illee maxxansee jechuudha hoogganaa Afrikaa ta'uu isaa. Garuu Finfinnee seenee hoteela Skylight'tti Dabratsiyoonii wajjin walii dubbisanii sanada kanaan dura Dabratsiyooniin harka ture harkaa fuudhee osoo homa tokkollee hin dubbatin deemee waan jedhudha. As yuutuubootuma asirraa kanatti irratti argee madda oduu kanaa hin barbaada yoo jedhu argachuu hin dandeenye. Meebii guutuu isaa gaafa argadhe guutuu isaa viidiyoo guutuudhaan deebi'ee ibsa irratti kennuu danda'a. Kana fakkaatti amma viidiyoo biraatiin walitti qabu akka tana gammadeetuma jidduu isitti agarsiisuu barbaade subscribe share like gochuu hin dagatinaa nagata.